Assalaamu alaikum. Dhaggeeffattoota chaanaalii kiyya jalatti argamtan ahlan wa sahlan baga nagaan dhuftanii. Chaanaaliin kun afaan Arabaa gara afaan Oromootti jijjiiruun beekama. Ijoollee haarawaa gara biyya Arabaa dhuftanii baay'ee isin gargaara. Afaan baruudhaaf illee baay'ee isin gargaara. Na hordofaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Tole tokkoffaa. Leeysa kaxaa'e. Leeysa kaxaa'e jechuun afaan Arabaatiin leeysa kaxaa'e jechuun balleessaa kiyyan miti. Balleessaa kiyyan miti jechuudha. Laa dakilni afaan Arabaatiin laa dakilni. Laa dakilni jechuun nan ilaallatu jechuudha. Nan ilaallatu jechuudha. Laa dakilni jechuun nan ilaallatu jechuudha. Maamin sha'anii. Maamin sha'anii jechuun afaan Arabaatiin maamin sha'anii jechuun rakkoo kiyya miti jechuudha. Maamin sha'anii jechuun rakkoo kiyya miti jechuudha. Bita'akkid jechuun afaan Arabaatiin afaan Oromootti yeroo jijjiiramu mirkanaa'aa jechuudha. Wanti bita'akkida jedhan Araboonni. Kana jechuun isaanii mirkanaa'aadha jechuu isaaniiti. Ajal jechuun eeni jechuudha. Yeroo tokko tokko Araboonni bakka tokko tokkotti ajal waliin jedhan. Eeni egaa jechuu barbaadan. Muwaffiq jechuun afaan Arabaatiin muwaffiq jechuun waliigalee yookaan waliigalaa waliigaluu hin ta'a hundinuu. Muwaffiq jechuun walumaa galatti waliigaluu jechuudha. Na'am jechuun awwaachuu jechuudha. Na'am jechuun awwaachuu. Na'am jechuun awwaachuu jenneerra laayik gochuun hin dagatinaa. Muwaffiq jechuun waliigaluu jenneerra. Ijoollee biyya Arabaa keessatti argamtan Duubaay, Suudii, Kuweet bakki tokko tokkotti waliif fakkaatu. Garuu kan Arabii kan Suudii keessaa akkanatti kan itti hiikan jechuudha. Kan itti dubbatan. Xabi'at jechuun uumama jechuudha. Wanni uumama ta'e tokko xabi'ii jedhan Araboonni. Uumama yaani makaan qabu uummata kan qabu maka akkuma Rabbi uumeen xabi'ii jedhama jechuudha. Yaani aslii akka jennu san. Wahuwa kadhaalik jechuun ammoo akka jennu san. Jechuun ammoo jennee yeroo dubbii biraatti qaxxaluuf kana kadhaalik jenne jechuudha. Hawaanu aleek jechuun salphaa godhi jechuudha. Waan tokko kana salphisii jechuudha. Hawaanu aleek jechuun salphaa godhi jechuudha walumaa galatti. Xiib nafsa jechuun of qabbaneessi. Xiib nafsan jechuun of qabbaneessi. Yeroo nama walolan tokko akkasitti nama gaataas gabbeessanii xiib nafsak jedhan Araboonni. Kanaafuu of qabbaneessi jechuudha. Abadan jechuun gonkumaa jechuudha. Abadan jechuun gonkumaa jechuudha. Laayikii gochuu hin dagatinaa. Laayikii yeroo gootan ijoollee biraan soddoo gahaa irraa baratan jechuudha. Laayikii gochuu hin dagatinaa obboleeyyan. Laa tabkiin jechuun hin booyin jechuudha. Laa tabkii jechuun hin booyin jechuudha.
laa taqnaxiin jechuun tasfaa hin kutin jechuudha. laa taqnaxiin jechuun tasfaa hin kutin jechuudha. Abdiin kutatin jechuudha. Muukiidha jechuun akkana miti jechuudha. Muukiidha jechuun akkana miti jechuudha. طيب أنا أمشي jechuun afaan Oromoo yeroo ta'u ana deemeen jira. Ani deemeera jechuudha. Ana imshii jechuun ani deemeera yookaan deemaan jira jechuudha. maa abqaa jechuun hin barbaadu jechuudha. Bilayyan maa abqaa jechuun hin barbaadu jechuudha. maa dakalnii jechuun nan ilaallatu jechuudha. maa dakalnii jechuun nan ilaallatu jechuudha. أنا مش مسؤول ما jechuun ani itti gaafatamtuu miti jechuudha. Ana mush mas'uul jechuun itti gaafatamtuu miti jechuudha. Jiib magaadii jechuun asbeezaa fuudhi yookaan asbeezaa fidi jechuudha. Jiiba magaadii jechuun asbeezaa fidi jechuudha. maa ba'iid jechuun nan daggamu jechuudha. maa ba'iid jechuun daggamee waan kana nan daggamu balleessaas yoo ta'e nan daggamu akka jennu san maa ba'iid yeroo jennu nan daggamu lammeessaa akka jennu san jechuudha. Badaa amsi jechuun kaleessa jalqabe. Badaa amsi jechuun kaleessa jalqabe jechuudha. Ta'al badirii jechuun yeroon kottu jechuudha. Leeysa ladee fakkir jechuun yaaduu hin dandeenye jechuudha. Leeysa ladee fakkir yeroo jennu maal jechuu keenya? Yaaduu hin dandeenye jechuu keenya. Mumkin jechuun ta'uu danda'a jechuudha. Mumkin jechuun ta'uu danda'a jechuudha. Samaheenii jechuun dhiifama naa godhi jechuudha. Samaheenii jechuun dhiifama naa godhaa yookaan dhiifama naa godhi jechuudha. Samaheenii jechuun dhiifama jechuudha. Saazahabuu jechuun deemaan jira jechuudha. Saazahabuu yeroo jennu maal jechuu keenya? Deemaan jira jechuudha. Bakkee afaan biraatiinis ammoo ana imshii jenna jechuudha. Ana imshii jechuun deemuu jechuudha. Saazahabuunis deemuudha. Ana imshiinis deemuu mataa jechuudha. Laan ata'akkar jechuun turuu hin qabu jechuudha. Lana ta'akkar jechuun turuun hin qabu jechuudha. Bilayyan viidiyoo har'aa sana fakkaata. Viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum.